yeroo mastaawutii walawwal fooqirra warri jiru darajaarra dhaabbannee luka tokko gara nagoonee luka tokko garas goonee yeroo mastaawutii walawwallu of eeggannoo guddaa obboleewwan keenya yeroo gola ormaatitti hojjettani of eeggannoo guddaa godhaa hin nyaannan nama nyaatti warroonni lafti isiniin martu bakka dheeraa ol fagoo tokko yoo dhaabbattan warroonni lafti isiniin martu iddoo akkasii saniin deemina yoo jiraattan kan hojjettan kana nyaachu ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafaan jirutti waaqayyoon galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha isinis baga nagaa fayyaa taatan isiniin jechuu jaaladha egaa ka warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaan jedha warroonni immoo duraan nu jabeessitan ulfaadha galatoomaan jedha garuu like nu godhaa isaafan kaffaltan isiniin jechuu jaaladha har'a viidiyoo tokkoon qabadee dhufee jira viidiyoo asirratti argitan kan sirriitti ilaalaa hundi keessanuu sirriitti hubadhaa hundi keessanuu jechuudha yoo waan akkanaaf innee dhufne namoonni gara tokko waanuma maallaqa miliyoona yuutuubii kanarraa argannu itti fakkaata jechuudha garuu irraa baradhaa jechuudha malee nuti maallaqaa fi miti jechuudha kan viidiyoo akkanaa isinii qabannee dhufnu obboleettiin keenya kun maskootii odoo walawwaltu luka ishee tokko gamana gootee tokko gamas gootee maskootii kana walawwalaa jirti akkuma argitan kana jechuudha osoo ishiin hin beekin tasa sigigaateen jechuudha sigigaateen lunni ishii lachuu gara alaa ba'e jechuudha gizee gara alaa ba'u harkaan bichaa fooqisan qabattee lunni ishii gadi hafee gizee kana namicha targee akkuma argaartan gottotaa jira jechuudha namichi ol deebisuu fi balaa namichi jabaatee harkaan harkisee fiduu dadhabnaan tooftaa ittiin ol baasu lubbuu obboleettii tanaa lubbuu intala tanaa akka baraaru godhee lubbuun ishii baraarramee jira jechuudha garuu warroonni akkanaatti jechuudha tokkoffaa warroonni lafti isiniin martu yeroo hojjettan amma namoonni tokko akkanumatti uumamumaan kan lafti martuun jira jechuudha warroonni akkasii iddoo akkanaa yoo dhaabbattan lafti isiniin garagara isinitti dukkanaa'uu kan danda'u jirtu jechuudha warroonni akkasii iddoo akkanaa kana yoo walawwaltan cufaati keessan qofa walawwalaa madaamin harka kee baasi walawwal yoo isin jette maallaqa anaan kaffalin malee an akkanatti hojjedhu jedha dida maaliif jennaan yoo jiraattan maallaqa san nyaattu yoo har'a lubbuun keechan jiraate kan ji'a sanuu eegdanii maallaqa sanuu argattu jechuudha akkas immoo ani ofii yaadadhe yeroo jechuun ijoolleen peerutii keessaa amma yeroo tokko ani peerutii yeroon hojjedhu jechuudha maalan godhe gizeen nadabbaru jechuudha hiriyaan dieta akka fooqii gamarraa jirti in beektu gizee deemnu yaa seenaa saasinitti nima waan anachitti hojjechuu didee galeefillee viidiyoon sidii hojjedha jechuudha odoon hojjetiin hangale jechuudha gara biyyaay karra muluu natti qollofanii deemu yeroon hojii kiyya fixe baay'ee na dabbara maskootii sanirra dhaabbadheen intala gamaa sallaala jechuudha ishiinillee na baratte ishiinis akkuma kiyya karatti qollofanii deemu ishiinillee yoo jarri manaa deeman maskootii sanirra walitti haasofna jechuudha ishinis akkuma kiyya oromoo haasofti haala saniin yeroo san ka'anii hiixadhee tan itti haasa'a yeroo san osoo lafti kan naan martu ta'e maskootii sanirraa kufeen jira jechuudha wanta akkanaa kun barumsa isiniif haa ta'u obboloota koo kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa isinni kanarraa kanaa bichaa hin ilaalina gammachuu har'a gammaddan qofa hin ilaalina boru gallee gammanna jedhaati eeggadhaa jechuudha lubbuu teechan tana eeggadhaa aga waaqayyoon guyyaan addunyaa kanarraa deemtu si ga'e jedheetu xumurteetu waaqayyoon si fudhatutti lubbuu keechan kana eeggadhaa ishii yoo jiraatte jechuudha kan namaafis taanu ishii yoo jiraatte jechuudha kan gammachuu isaa argannu kanaaf ishii yoo nu keessa jiraatte jechuudha hojii madaamitis hojjennee kan fiixaan baane baatii sanuu geenyee maallaqa sanuu argachuu dandeenyu kanaafuu adaraa keessan viidiyoo kana akkuma argitanitti jechuudha kaayee sirriitti ilaalaa jirtu viidiyicha keessatti kanaafuu of eeggannoo godhadhaadha yoo hojjettan keessattuu wanta sin jala jiru akkasumallee wanta sin mijata haala sin mijataa ta'e irratti hojjedhaa malee haala sin mijataa hin taanetti wantoota akkanaa immoo seerrillee omaa siniin godhu jechuudha maaliif jennaan wantoota humna keechanii oli seerrillee hojjedhaa siniin hin jedhu jechuudha aguma fedhellee sodaa madaamii yoo qabaattani wanta humna keechanii oli hin hojjetina jechuudha didaa jechuudha biirootti sinaa deebistu biirootti deebuu siniif hoyya malee wantoota humna isaan idaatti hin qaban beekaa yoo sin waa taatanis isaan wanni miidhaman hin jiru yoo sin waa taatan maal godhu si'i yookaan reeffa keessii galchu yookaan sin galchani
imbaasitti si darbanii duute jedhanii miidiyaa irratti si baasu bas saniin boodatti jechuudha ishiin kan biraa sarratinyaa biraa fidatti maallaqa qabdi waan ta'eef sarratinyaa biraa fidatti ati garuu kam duute bilaa shabadda jechuudha kanaaf of eeggannoodhaan hojjedhaa waan goonuu irratti of eeggannoo guddaa godhuu qabna siniin jedha ani dhaamsi koo kanaadha maaliif jennaan nyaanna fi xaarra waan ta'eef kan itti xaarre kan ammoo itti fayyadamuu qabna isatti fayyadamuuf immoo of eeggannoo guddaa godhachuu qabna fayyaan faaya ijoollee osoo gola ormaa keessatti hojjennu osoo waan tokko taane osoo miidhamni tokko nurra ga'e maallaqni arabarraa argannu kun fayyaa keenyaaf takka nun fayyadu jechuudha lubbuu keenya baraaruu dhabuu danda'a odoo amma obboleettiin fooqii kanarraa kufte maallaqni ishiin madaamirraa baatiidhaan argattu lubbuu ishii kana baraaruu hin danda'u siniif galee odoo ishiin waan wayii taate odoo hiixattee hojjettu maallaqni ishiin madaamirraa argattu kun lubbuu ishii baraaruu hin danda'u odoo onneen keessan waa ta'e hiixatanii hojjechuu jechuun onnee ofiitittuu rakkoo fiduudha jechuudha yoo hojjetan of eeggannoodhaan hojjedhaa wanta humna keessanii olii hin danda'u jedhaa didaa afiddee hojjechiistu sarraatinyaa biraa jechuudha kanas hin jedha kabajamtoota kiyyaa ani dhaamsa biraa hin qabu yoo hojjettan immoo jechuudha maaliif akka hojjettan beekaa mul'ata mataa keessanii qabaadha kaayyoo mataa keessanii qabaadha anarraa kana qofa hin ilaalina maallaqa keessanillee akkamitti akka hojjettanii fiddan simmararuu qaba jechuudha gaafa baatiidhaan argattan silaa ji'a dhuftus nan argadha jettanii maallaqa keessan of jalaa hin balleechina obboloota kooyi ani beekee osoo hin taane hanga wallaalummaa kiyyaati jechuudha akkanatti hojjettanii hanga lubbuu keessanitti dhabdanii geessanii maallaqa keessan hin balleechinaa isiniin jedha yeroo wallee godhattan viidiyoo adda addaa gara chaanaalii keenya maxxansaa jirra jechuudha chaanaalii kanarratti akkuma argitan yaada qabnu isinii dhiyeessaa jirra irraa barattu jedhee tanan yaada jechuudha akka viidiyoolee hanga dhumaa dhaggeeffattanii irraa barachaa jirtanis abdii guddaan qaba viidiyoon akka daawwatamaa jiru waan natti argisiisuuf jechuudha kanaaf viidiyoo barnoota qabu dhaggeeffadhaa isin fayyada jechuudha nullee isin akka irraa barattaniif jechuudha seenota adda addaa seenaa namni tokko dabarsi isinii finnee isinii maxxansuun seenaan sun immoo nuufis barumsa ta'a seenaan isin qofaa miti jechuudha kan barumsa argachaa jiru nus warroonni viidiyoo akkanaa isinii fidaa jiru kun isa kanarraa barumsa argannee eenyummaa keenya barbaaddannee of argaa jirra jechuudha kaleecha echan ture kan jedhudha anis kaleecha akkuma keecha miidiyaan fayyadamu miidiyaa hin qabu garuu warroota miidiyaa fayyadamus akkanatti hordofee hin beeku jechuudha har'a garuu miidiyaa adda addaa hordofee ofirra darbeen wanta miidiyaa irraa argadhe sinis immoo sinifillee immoo laachaa jirra jechuudha isin immoo soorata isinii laachaa jiru kan nyaatu immoo isinii jechuudha hojiirra oolchaa keessattuu ijoolleen amma haarawa biyyarraa dhuftan jechuudha of eeggannoo gurguddaa godhaa maaliif akka biyyaa baatan beekaa maalummaa keessan eenyummaa keessan of gaafadhaa eenyummaa keessan argadhaa of ta'aa jiraadhaa isiniin jedha viidiyoowwan akkanaa viidiyoowwan gorsa garagaraa qabu barumsa adda addaa qabu nullee yeroo yeroodhaan isinii maxxansina jechuudha hanga humna keenya isinis immoo laayik gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechuu jaalanna manni kun mana keessa yoo guddate boru waan guddaa irraa barattu jechuudha wanta gurguddaa asiis biyya keessas asiis galanii wantoota hamilee namatti horu kan hojjechaa jiran ijoollee teenya ijoollee afaan oromoo haasa'an osoo hin taane ijoollee afaan amaaraa haasa'anii jechuudha ani keessattuu shamarran biyya arabaati galtee hamilee namatti horanii hojii garagaraa irratti bobba'anii hojjetan baay'een jaaladha jechuudha anis odoo akkas ta'e ta'uu qaba jedheen of keessatti murteessaa jechuudha maaliif jennaan ani eenyu gadi jennee of gaafachuu qabna gola ormaa keessatti hojjenne har'a immoo beekumsa gola ormaa keessa golli ormaa waan baay'ee nu barsiiste asii gallee immoo maal irraa baranna jennee hubachuu qabna siniin jedha viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaa yoonan jechootan jedhe keessatti yoonan si mufachiise dhiifama guddaa naa godhaa siniin jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u bye bye